Ashama harka fuunee kabajamtoota fi jaallatamtoota ilmaan Oromoo jira jirtu qeerroo fi qarreen sanii jechuun jaalladha. Warroonni na beektan deebi'ee dhufee jira. Warroonni hin beekne warroonni immoo yuutuuba chaanala kiyyaaf hariyaa taatan sabiskiraayib yookiin sheer gochuun hin dagatinaa isiniin jira. Yoo isinitti tole sabiskiraayib sheer gochuu hin dagatina. Akkasumas immoo wanti inni irraa isiniin dubbachuuf dhufe jechuudha. Isin jalaa badee dheeraa dhiifama. Har'a immoo deebi'ee isin dhufee jira jechuudha. Wanti inni irraa dubbachuu barbaade. Lammii keenya lammiif lammiin waliif gaachan akkuma jedhamu sana lammii keenya lammii Suudar Arabiyaa yookiin magaalaa Yoomiin yookiin magaalaa Jiddaa keessatti rakkachuuf jiru Suudii keessatti uummata Oromoo kan dararamaati jiru jechuudha. Isarraa waan xiqqoo isin dubbachuu barbaadeetiniin wanti inni irraa isin dubbadhus immooti. Akkasumas lammiin yeroo ammaa kana keessa lammiin Saudi Arabiyaa keessa jiru yookiin magaalaa Yoomaan yookiin magaalaa Riyaad keessatti argama. Hundi isaanii rakkoo cimaa keessa jiru jechuudha. Akkasumas immoo miidiyaalee muraasatu gabaasa jechuudha. Rakkoon uummata kanaa nuuf rakkoo keenya jechuudha. Fakkeenyaaf miidiyaaleen biyya biraa keessa akkasumas kan gumaacha ta'udha jechuudha. Ani kan wanti na dhibe jechuudha. Wanti gaafis natti ta'e yookiin immooti dubbachuuf irraa eegalee jechuudha. Akkasumas akkuma beekamu yuutuubiin koo yoo hariyaa banames guddaas mitiilleeni. Agas mara guddaas miti jechuudha. Ganaa sabiskiraayib soddomii takka irra jira jechuudha. Yuutuubiin kiyya hariyaa baname hangis mara sirratti hojjechaa hin jiru jechuudha. Kan jalqabaa ni gubate jechuudha. Akkasumas immoo hariyaa banadhee deebi'ee dhufee jira jechuudha. Kanaafuu jechuudha lammii Saudi Arabiyaa keessatti yookiin dararamaati jiru kana jechuudha. An kan jedhu mootummaan jechuudha uummata kanaaf uummanni kun dhiiga isaatii miti saba isaatii miti uummata kanaaf gad ba'ee waa tokko dubbachuu hin danda'u maqaadhaan mootummaadha achirra ta'a jechuudha marcumarraa jechuudha. Kanaafuu uummata kanaaf waamuma tokko gad ba'ee furmaatuma tokko yoo gad ba'ee laatiif maal ta'a Dr. Abiy Muhammad jechuudha. Maqaadhaan mootummaadha jedhama jechuudha. Inni ganaa filannoo waggaa meeqattaaf akkamitti mo'adhee filannoodhaaf qophaa'aa jedhee yaadatii jira jechuudha. Uummata Oromoo kan Saudi Arabiyaa keessatti dararamaatee jiru kanaatti dubbachuutti hin jiru. Uummata kana gad ba'ee dubbate maal ta'a mootummaan biyya biraa gad ba'ee dubbataaf jira uummata kanaa jechuudha. Uummata Saudi Arabiyaa keessatti dararamaa jiru kana jechuudha. Uummata Oromoo, uummata Itoophiyaa jedhanii jechuudha. Kanaafuu isaan dararamuutu jiran. Mootummaan Itoophiyaa maaf gadi ba'ee hin dubbanne? Maaf gadi ba'ee furmaata tokkotti hin laanne? Maaf hin dubbanne? Maaf callise? Kun lammii isaati miti? Musi yookiin immoo warri kun lammii isaati miti? Kun immoo dhalataa biyya biraati lammiin kun jechuudha. Kana dhibee kanaaf kan gaafii guddaa keessa kootti ta'e jechuudha. Gaafii guddaa sammuu keessatti ta'e jechuudha. Kun lammii isaati miti? Innaa jechuudha uummata kanaaf gadi ba'ee furmaata tokko yoo laateef dhugaa dubbachuudhaafis baay'ee nama rakkisas jechuudha. Amma miidiyaan meeqarra gad ba'eetu dubbatu kana Dr. Abiy Muhammad uummata kanaaf guyyaa tokko dubbateetti hin beeku. Uummanni kun lammii isaatii miti? Lammii isaatii miti? Uummanni kun lammii Itoophiyaa miti? Itoophiyaa jedhameeti. Itoophiyaa ijaaruun jechuun biyya ijaaruu jechuun lammii biyya ambaa keessatti dararaa lammiin biyya ambaa keessatti fixaati uummata bilisoomuu yookaan uummata bulchuun yookiin immoo uummata tajaajiluun akkatti. Uummanni biyya namaa keessatti rakkatu kuni dhaluma Itoophiyaati jechuudha. Kanaafuu uummata kana maaf Dr. Abiy Muhammad gadi ba'eetu uummata kanaaf furmaata maaf hin laannee gaafii guddaa natti ta'e jechuudha anaafi. Sanaafuu miidiyaan biraa gadi ba'ee dubbatee jira. Biyyoonni garaagaraa irraa gadi ba'anii dubbatanii jiru. Garuu immoo mootummaan Itoophiyaa maalumaaf uummata kanaaf gadi ba'ee dubbachuu dadhabe. Kan gaafii ta'e sana qofatu natti gaafii ta'e keessa kootu jechuudha. Kanaafuu akkasumas nuti immoo jechuudha uummata Saudi Arabiyaa kanatti rakkachuu jiru jechuudha. Yaadanis ta'ee waan qabnus bira akka dhaabbannu abdiin qaba jechuudha. Akkasumas immoo warroonni miidiyaa gurguddaa ammas isaaniif uummata kanaaf sagalee kan taatan jechuudha. Ammas immooti akka cimsitanii uummata kanaaf ammas sagalee itti taataniif abdiin qaba jechuudha. Warroonni miidiyaa gurguddaa akkuma gabaasatiif jirtan jechuudha. Kanaafuu isinirree guddaa isaa galatoomaa isiniin jechuu jaaladha. Kanaafiyyuu uummata kanaaf rabbiin isaaniif haa laaffisu. Rabbiin nagaan gara biyya isaanii mootummaan barnaan dhibe yookiin gadi ba'ee furmaata tokko uummata kanaaf furmaata tokko hin kennu yookiin akka gara biyya isaanii galan furmaata tokko hin kennu. Isaan gaafiin viidiyoon nuti guyyaa guyyaan viidiyoon arginu dhugaa jireenya nu dhorka rabbii.
jireenya yaani jiraachuudhaaf illee nu jibbisiisaa jechuudha nuti warroonni biyya hambaa biraa keessa jiru jechuudha. Kanaafuu uummata kanaaf gadi ba'ee furmaata tokko yoo kenneef maal ta'a? Uummanni kuni uummata Itoophiyaati. Pileenii ergee fi maaliif akka biyya isaaniitti akka biyya abbaa isaaniitti gale maaf hin taasisne? Keessattuu jechuudha wanti nama gaddisiisu wanti jireenya nama dhorku jechuudha. Shamarran deessee bakka ciistutti dhiiga dhalaan ishee otoo dhangalaastuu mana hidhaa seentee jechuudha. Dhugaa rabbi wanta jireenya namaatti yaani jiraachuuf kan nama gaddisiisu jechuudha. Kanaafuu wallahi dubbachuudhaaf illee nama rakkisa. Dubbachuudhaaf hedduuta kana rakkisa dhugaa dubbachuudhaaf maantu nudha jechuudha. Baay'een gaddeesi. Dhugaa nuti humna otoo qabaannee biyya sana keessaa baasnee biyya abbaa isaaniitti isaan gashina. Garuu immoo humna hin qabnu. Isaan immoo harka mootummaa keessa jiru. Harka mootummaa keessaa isaan rabbiin isaan haa baasu inshaallah bakkuma jirtan isinillee du'aa eeguudhaaf isiniin jira. Hayyee warri kun illee akkuma dura sagalee ta'uuf jirtanitti uummata keenya ammas sagalee haa ta'anuuf isiniin jedha nuti Oromoon tokko harka walaa qabannu uummata kana immoo rabbiin inshaallah rabbiin rakkina kana keessaa isaan haa baasu kan hidhame rabbiin nagaan gara biyya isaa galchu kan jiru immoo rabbiin ija diinaa isaan irraa yaa qabu jechuu jaaladha. Akkasumas immoo jechuudha dhugaa ani kan keessattuu shamarranni kan dararamtuu shamarran dararaa hedduu keessa jirtutu na gaddisiisa. Inni kun dhiiga otoo deessee lafa jirtu dhiiga ishee otoo dhangalaastu mana hidhaa seenu jechuun wallahi anaaf jechuun jireenya addunyaa kanarraa na jibbisiisa jechuudha wallahi laazim. Kanaafuu dhugaa baay'ee nama rakkisa. Kanaafuu rabbiin uummata kanaa rabbiin isaanii haa laaffisu. Kan mootummaan Itoophiyaan callisee isaan laalu bichaatu anaaf gaaffii guddaa natti ta'e jechuudha. Uummata bulchuun jechuun akkatti ganaaf filannoo waggaa akkasiitii filannoo akkas ta'ee akkana ta'e hanga jiru jechuudha. Uummata kana Saudi Arabiyaa keessatti kan rakkachaatii jiru kan dararamaati jiru akkamiin callisee ilaala garuu? Akkamiin callisee ilaala? Nuti mootummaa hin qabnu gonkumaa si jammaramu jechuudha duraayyuu jechuudha. Kanaafuu uummata mana hidhaa keessatti wanta irra rafan hin qabani, wanta nyaatan hin qabani, wanna uffatan hin qabani. Isbeelii kiisii uffatan wanta uffatan dhabee qaamni isaanii tortoree qaamni isaanii ciccitee achi immoo deebisee wanti nyaatanii wanti isaan irra rafan wallahi laazim kana manna jireenya addunyaa tana hin fedhan dhugaa akka kiyyatu jechuudha akka nam tokkootti. Isaan argee nurroo otoo nurras geessan maami. Kanaafuu uummata kanaaf sagalee haa taanu warri sagalee ta'utti jirtaniif guddaa sagalatuma akkuma duraa warroonni miidiyaa gurguddaa qabdan jechuudha sagalee uummata Saudi Arabiyaa uummata Itoophiyaa yookiin Oromiyaa sagalee akka taataniif sin gaafadha jechuudha akkuma duratti sagalee taataniif taafi inshaallah rabbiin nagaan gara biyya isaanii haa galchu rabbiin dararaa kana keessa yooma dararaa kana keessa Oromoon baati garuu guyyaa Oromoon dararaa keessaa bichaan na dhibe dhugaa. Amma yoomitti dararama Oromoon amma yoomitti garboomee jiraata. Amma yoomitti dararaa kana keessaa ba'a. Wallahi.